السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم ما ينفع. ما نيت. عندي يوم سنة إيش نريس هاي بقى. لا لا. سيكي بقى. إبسا هاي أنا كون هاي بقى. إبرد. أنا كده تجوا وأنا كده قوم جدير. والله يقولوا لي تسمعوا أهم من بليزي. أبشر. ترى أنت كويس. وي راكم قبو قرو ماني ترتوري مالي سيكي لبو ما يقول وي براداني سافي بغنى كامي أما سلام أرى ربي جاين دي نيجا دي تعمرلش نون دا تعمري بقى عليه راسو غنا تلقى خنا إيش ترتوري دشين أتشيز أوكي تاي جتشو دا قستي غنيتو سين نقجر والله لبو أوكي يسلمينو ولا سديت جاني يسلمينو كان جواناتان ذهبوا يا أبودا جروا kalau sedih lepas katu ya ada mana أنا أخذ سديد أكو مدقاتني ini menjadi kalau sededan. garu أوكي دابو كل سديت سفكاري juga ada nama kata mana guru dia tiap mana ini Apa sedih nanti jerap mak mata pamanti kalau orang kita bertemu nanti jerap. rakkoon hin jiru isatti inni si'ati taanaani fi rakkoon hin jiru inni siitee jira siitaanaan dhufteemi siitee jiraatimi Nanti waan hunda dhageessee jirta waa'een hangaafadhee xibsiisi gaabbazat faxara irratti jechuudha afeerraan isaa injaa intanaa sina feerre jee malee gefa xaarii halle jauh gitu kata masalah Ani bishaan yoo inni dhugina anje bishaan dhugee jirafa waan inni anje waan fide anaaf reedu tiyyaati nageetti isheen konjo I love you so much nageetti maal jettee bishaan wajji dhugu yoo naanjeete bishaan wajji dhugaa waan babbareedduu fedhe yoo naaf heeru wanni inni na kan hundeedduu naaf ta'a bakka addas na jaa wanni isaa himti. እሺ suuta dubbadhu gisee I love you Ay, deema isini owwaa isini jira. Nageetti walga follow ni gootani. I love you. Janne odoo. Haasa'u jirtu. I love you. Yoo waan biraa hin qoottu jechuudha deemtareeti. Follow li deebisaati nageetti. Maasalaama. Taate. aye dek maki yo carra aku namil kau juga lama tanah dewi suruh sirra Rakkoon jiru deema. okay Okay. Follow li deebisa. aye kalau tuh mereka berjaminan mana kayak gitu devis Homaa rakkoon. kalau berarti bisa masih boleh seperti galo Ay sidem. Deema namni akkanatti amma dura waggaa tokko dura akkana walitti fidee wal fuudhee jira waan ajaa'ibaa isinitti Ameerikaa kana jechuudha. Coota akka biyya jirti akkumatti walitti fidee akkuma qoosaa waliin haasawanii wal fuudhan jarattiin. Dhugaa rabbiitiin isiniin jaabar. Yoo wal fuutan illee hoottaanatti maachumaan hin badinaati. Jaalaan si qabe Habibti. Jaalaan si qabe Fiqriidha. Jaalala yeroo durii na gootisa malee bara kana keessa jaalalli Duubaay jirtame Duubaay bar tokko jaarsa bakka yoo jaarsa faa si jalaa fudhatanii faa jiraate yoo si jalaa maallaqa faa fudhatee jiraate waan akkanaa kanaa heddummaataaf si gaafadhee bar.
والله احنا قافتو كسر دقرو يا بقى يمتو صداتو jechuun ani jechuun mana hirribaa keessan seenne baraasuma irratti si arge malee. وجيتي يا والله إنا Akkas fakkii. بس أنا والله بس بايتك أنا قلت والله ماكي إنا نيجر تاون سيناني قو والله Ay maaliif hin argine miidiyaa irratti deemu. برنا سيما كأنا سيما كا نوفرني نلماني أتي إفسا أنا في السن والكندي تاني ولتي دمنيتو بقولنا أني أقدر تنسيني بيتان أتلين بقى جمد دي بريد تينيا تكتي تينيا سينجدا ولو مانو كشتيتي Hayyaa dhufuu baga. إجانا مرة نوفا سينجدا Amiin amiin. والله Galatoomii. بقى ولو مانو جمني هدو سجارة والله أنا ماكي Inshaa Allah kutiin wallahi galatoomii. Shukran. Hedduu. والله أني أقدر تنسيني Hayi. Baay'ee jechuun nama wanta ayyaara irra deemuun fite nama lafa deemu bar nama baajaajiin deemu bar maaliif hin argine immoo eessarra na keessee gati. Oh my god. Baay'ee takka na gammachiisu idda. Maaliif? Dee. Adillee nu agartee moo? Hayi maaliif lukutiya? Maaliif hin argine? Miskiina wallahi maaliif hin argine hin arga malee. Era ni agartan seene wallahi makiyye. Hayi. Kuma miti. Carraa hin jiran. Carraa bareedaa siif hawwa. Jireenya amma jiraattu hanganaa jiraattu jireenya gaarii. Sii galtee waan gaarii. Ishee bareedduu gosi. Akkati nama jaalattutti rabbiin keessa geessiif haa godhu. Jaalala akkati namaa qabdutti rabbiin namni si haa jaalatu. Nama baay'ee si jaalata beektaa? Amiin amiin. Tafagaatti rabbi si haa dhiyeessu. Taalaalattichi yaaddu rabbi si bira haa fiddu siin jedha wallahi. Yaada muraata kee rabbi siif haa guutu qaalii teenyaani baay'ee si jaaladha. Amiin. Amiin amiin bareedduu. Rabbi takkallee siif haa ta'u. Waan ati niyaateeti olitti rabbi siif haa ta'u wallahi makii teenya. Amiin haa dhufu galatoomii ishee atileen akkasuma akkuma gammachuu namaa hawwatutti atileen rabbii gammachuu santii dabalee siif haa kennu yaada muraada keessaa haa guutu bareedduuti yaa shukuraan thank you. Amiin makii teenya. Qaaliitu baay'ee si jaaladha. Zanaafataa jedhe ishee si waliin jirra jabduu teenya. Ishee bareedduu. Okay, makiyye baay. Miskiina takka. Atileen na argitan jettu maaliif isiinu fooloo 200 ol qabdeer miti. Fooloo nama isii hordofuu bar nama 200 oli bar. Hordoftoota 200 qabaachuun bar xiqqaa miti bar nama hedduu si hordofaa atileen.